share nuuf gochaa jechuudha. Har'aa bor itti fayyadamne asirratti fast delivery hundi keessan amma namni 8 jirtan kun mee fast delivery akkasiin follow gootanii jirra nan beeka. Mee follow keessan hundi keessan gadi qabaati. Mallattoo ija usitti guddataa jiru fast delivery irraa hundi keessan gadi dhuma akka konseettanii galatuma. Jalqabaatti follow godhaa hundi keessan fast delivery akkas daddafaa hundi keessan follow godhaa hundi keessan ija fuuldura keessan jiru balleessaa dafaati galatuma. Hundi keessan namni as jala jirtan dafaa warra as jala jirtan follow godhaa mallattoo ija sana balleessaa hojiin kan keenya follow gochuudhaan amma jechuudha wanti kun agartanii dafaa galatuma follow godhaa hundi keessan akkasii follow godhe annabdee namni follow godhe callisanii ta'a akkasii argaa jirudha. Sidii galee amma kunoo follow gochaa fast delivery dafaatii follow godhaa fast delivery guddisi nasri saluu guddisi delivery dafaa hundi keessan galatuma akkas mee hundi keessan namni follow godhe fast delivery follow naaf godhaa dafaati. Warri kaan immoo yeroo follow gootanii kaan namoota biraatti sheerii godhaati. Irra teenye akka warra kaanii agartaniitu jechuudha. Namoota kaanii irra taa'anii sa'aatii 24 kaayyoo jira galmaa gaarii ba'u nutis immoo kaayyoo keenya galmaan ga'uu qabna. Maaliin follow goona jechuudha. Follow goona sheerii goona dafa galatooma. Interkaawunti keessan fast delivery jadi qabaati follow godha. Fast delivery argaa akkasiin follow gootanii jirre akka yoo na agartanii miti follow gootanii jirtu as jala taa'u callistanii waan ta'eefi callistanii taa'u miti follow naaf godhaa hundi keessan galatooma. Fast delivery gadi qabaati follow godha. Dafa daddafaa galatooma warri kaan share copy link tweet gochaa copy link gootu sheerii gootu amma daftanii fast delivery follow naaf godhaa galatooma fayyaa ta'a. Follow godhaa hundi keessan itti ergaaga. Dafa daddafaa hanga yoo naaf godhaa agartanii namni follow gootan maaliif akkasii follow osoo godhin taa'aa jirtan argaa jira. Kanaaf share copy link godhaa. Namni kun eenyuti nama nuti kabajnuu fi nama nuti jaallannu miidiyaa kanarraa jechuudha sidii galee. Kanaaf kana wal gammachiisuudhaaf teenyee asirra teenyee yeroo keenya guunnee arraabsu follow gochuu qabna hojii biraa dhiisnee jechuudha sidii galee. Kanaaf hundi keessan amma follow dafaatti erga galatuma. Waaw akkasiin osoo follow godhin taa'aa jirtan bar nan beeka argaa jira bar. Ergaamee hundi keessan galatoomaa share copy link gochuu dagatinaa namoota 15 bilbila keessan gadi qabaati hundi keessan mee isaa mana kana bilbila keessan gadi qabaati namoota yoo xiqqaate nama 60 fa'aa isinii dhufa yeroo bilbila keessan daa'imni kana gadi qabdan seet itti gootu nama kana hojjetu namni kumni tokko kun nama 60tti yoo share gootan mee qabee kuma 60 nama 60tti yoo fast delivery na ergaa ka follow let's go galatoomaa hundi keessan akkas daddafaa fast delivery wanta biraa tokko barreessinaa koomentii jalatti fast delivery information godhaaf maaliif baariyaa delivery information godhaaf follow gootu meeshin hundi keessan galatoomaati namoota sila jirtan hundi keessan gahee keessan bahannaa gahee mataa keessanii galatoomaa akkas fast delivery information godhaaf follow itti ergaan warri reef dhufaa jirtan isin argaa jira warra seenaa jirtan galatoomaa follow godhaa isinii galee yeroo irra deebine jechuun hanga boriitti karoora godhannee follow gochisiisuu qabna isinii galee. Ani isin fakkaata kan deebi'an tokko dubbachuu barbaadan. Ayyee galatoomii namoota as keessa jiran kanallee hawaasaaf faayidaa jedhaman oolollee yaadachiisaa goosisna. Obboleessi keenya koomedii keessatti kun mee maal nu qabattee dhuftee maaliin nu bohaarsuu barbaadda daawwattoota keenyaaf affeerran kee maal? السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. Iko dakika murasa na egemea wala lonka bati dalaga wa idanzara. Dakika murasa. Hayyee KW Oromoo kan turbe banadhu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نصرك إنك من نجار أبغى جراته. جرتوا فيها بيبيك إن شاء الله أبشر نبوتاني بوتاني جفتا ويك كي نقول دارة تريك أكيد جفت إن شاء الله نجفتا. إن شاء الله. وما تكين إنك نصريني نما سوشيال ميديا كيست كمان يوكان ما لقاري كم كيسالي نما تقول نما سوشيال ميديا كاروما إسا وما بس كيسالي نما تقول نما أورمو كان أنا كنقولني في أورمو كنا أكنا ما تقول إذا كيسالي
naannoo biyya takkaaf naannoo takkaa ta'eef osoo hin taane namaan waa irraa baranne keessaa wallaahi I appreciate you. Namaan dinqisiifadhu keessaa nama tokko beekte. Kanaaf still wanti waan guyyaa tokko dhugaa gaafa duraasa waan guyyaa lama godhu na fakkaatee gadhabeeta. Waan guyyaa lamatti nama bashanii sana taa'u na fakkaatee ture. Garuu miti namni si beekus still nama biraatii miti namni isa fooloo gootan guutuun keessan fooloo kana gootanii wanni kun ni qubata jechaadha. Mee mooraalii masaatiifuu birrii miti birrii rabbi fayyaa kennee fi duris nama hojjetu seenaa isaanii dhigeenya irraa nama fi of danda'u qabee xiqqeennaa irraa sadarkaa kana ga'e beektanii mucaamu birrii miti jechaadha. Hamilee isaatiifuu wanti kun haa gootamu haga dandeettanii qarqaaraadhi. Warroonni ammoo basoota irraa waaqaa irra deddeebi'aa hojjedhaafillee akkasii Oromootii kutaa xiqqaa guddaa walitti dabarsaaf ooluu godhame. Ani qulqullina kan keessan dhageeffadha malee beektaa ogummaa garana kan qabu. Akkasii garuu hawweessiin qabaa jabaadhu obboleessa kiyya garuu waan tokko tokko mee akira irra waan dubbadhoo keessa tursiiftan yookaan ammoo namni jiraate bu'een deebi'a. Mee maal danda'a jettee qulqullina danda'a jettee? Ani waa baay'ee daldala sirbadde walaloonni nam barreessaa nam qulqullina waa baay'een beekamee. Illee aadaa tokko keessatti dabaluu barbaadu. Amma garuu harka tokkoon hojiirra jira. Ishee Gabaabduu takka wayii isin jedhee as barbaadu. baay'eetti fufu. Amma walaloo afaan Oromoo waan Oromoo keenyaa kan takkatti jedhee asirraa bu'aa. Hayyuu jedha jettu gabaabduudha garuu. Jirra jenna jiraannee sin agarree hin jirra jechuudhaafis duunee sin dabarree hin jirra jira gadii bara lakkaawannee hin duunee du'aa olii jira awwaalamne. Bara dhufaa darbaa ofii ol kuffisnaa ormaaf mala malla ofii waliin mallaa. Orma dhiibnee baannee fiinee hirkifnaa akkan goonee isa gurguddifna. Walalootti yeroo biraa garuu walaloo hedduun qabaa ishaarra isaaf sirbi godhee sirreessee akka kumatti deeffannee yookaan nama waan rakka dubbisuu fi ammaa fi hagattatan ulfaadha galatooma. Fast delivery fooloo godhaa kaagas egaa namni tokko narraa fuudhutti delivery godhaa namni seetta kun mee namni 700 wayii kun namni 800 kun dabaati fooloo godha. Daddafa warra jiruulee irraa kaasaatti deebisaa warra jiruulee irraa kaasaatti deebisaa warra irra jiruulee dafa kan kormiiti dafa anis nama tokko kennee irra bu'aa dafa sheer godhaa ni koppiliingi godha namni illee dabalee haaseelu sheer koppiliingi illee godha faast deliverii harkaan fooloo godha irraa kaasaatti deebisaa biraaboo ni ofirra galchitan yaada itti fuufa. Jabaadha. Istiin namni asirra jiru kun hundi isaa guutuu qaba jechaadha osoo isarraa kun. Fast deliver. Irraa kaasaatti deebisaa. Koppiliinki illee godhaa jechaadha. Namaafillee koppiliinkii fi sheeriin illee cinaa dhaabata. Ulfaadha galatooma warri fooloo geetan ulfaadha galatooma warri fooloo nuuf gootan ulfaadha. Ulfaadha isin jechaa kan jabaadha. Koppiliinki illee sheerillee godha. Koppiliinki sheer yaadda namni 700 namni asirra jiru hundinuu haa guutuu yaadda. Ariifadha. Namoonni haara seentan harkaan fooloo. Harkaan fooloo. Quba tokkoon taphtaafi koppiliinki nama 10 nama 20 irratti. Jaba bareeda jirtanii. Galatooma warroonni fooloo gootan hedduu galatooma ulfaadha. Ulfinni isinirraa haa ta'u umuriin keessan haa dheeratu jechaa. Kan fooloon goone illee jabaadha isin jenna.
jabaadhaa haga nam tokko narraa fuudhutti jabaadhaa mee namni 100 galcha anarra 100 akkasiin asirratti namoota biyya irratti dabarsinee wal bira eeggachaadha yoo isin diddan xuula sanitti isin jedhaa hin dhuma yookaan gara sirritti yoo xuula danda'u isin dabarsinaa dhibba ja'a ol galcha kaabii dhibba ja'a ol haara uftan 700 godhaasin koppiliinki sheerii illee godha Okay, that's it. Okay. Ada dhibba shan galtee jirtanii hedduu galatooma ulfaadhaa isin jenne hedduu galatooma ulfaadhaa ulfinni isin irratti dheeratu ulfaadhaa ulfinni isin irratti dheeratu ammallee taap harka tokko jechaadha maaf ennaan akka konnekshinii illee dargifne ittaan suudhaan ammootu koppiliink warroon fooloo godhin fooloo koppiliink fooloo godhanii qophaa'ee nam tokko narraa fuutanii jechaadha 700 dhulkuutee isin kenna jajjabaadha obboleeyyantii gobbasiitii oromooti jabaadha walumalee maal qabnaa jabaadha tokko dabarsuufi ati eenyutti yookaan ammootu sabboonti dabarsuufi tokko lama 700 nama buuta tokko lama sabboontu jira jedhu sabboontu yoo jira namoonni dabarsina sabboontu yoo jirre namoonni dabarsina bareedu jira jedhu yoo jiraatti okay enjiranii okay 700 galcha 700 monitor namni akka jiru nama tokko seensisa bootaan jiruudha okay obsaan seentanii maaf ennaan keessumaa bira jira waan ta'eef deeqaa takka kan deeqaa nama obsa isin jecha maarree kaa 700 naa galcha 700 seentan fast delivery kan tuqaa irraa kaasaa kan tuqaa ilaalcha warroonni fooloo godhaa fast deliver si dabarsuu naa dabarsinu guys warra sirriiftan akkam jirtu itti cabsi kan boroo iftar jechuudha akkam jirtu nagaa keessanii baga jiraatan isinii jecha anaa dhufu baga nagaa dhuftan ummata jaalalaa fi ummata kabajaa as jala jirtan nasrii aanolee injifachiisuudhaaf yookiin immoo badhaasa kana injifachiisuu as jalatti argamtanii jirtu fayyaa kaa warri faast deliverii fooloo godhin akkuma ergaa fooloo godhaa mana kana immoo akkuma sheer kooppii linkii meeme yeroo kan fudhan dafaatii sheer godhaa sheer nuuf godhaa hundi keessa galatoomaa harki keessa fayyaa kaa harkisinitti sheer gootan harkisinitti fooloo gootan fayyaa isinitti galatoomaa nama gammachiisee ofii gammadu rabbi sina godhu isinii jenna hundi keessan sheer kooppii linkii duit godhaa hundi keessa sheer godhaa astii kooppii linkii sheer dabaltaaf namoota 15 namatti sheer godhaa dafa fast delivery fooloo fast delivery dibeektuu miti waan xiqqoo kana irra jiramu namoonni barini dhimma biraatiif miti nasrii aanolee injifachiisuu fast delivery fooloo gochisiisaa jira sheer nuuf godhaati namoota kan biraatti sheer godhaa nama nuuf fidaa kooppii linkii sheer godhaa dafa ati galatoomaa harki keessa fayyaa nu daddafaa warri fooloo kun dhimma itti ergaa namoonni as jala jirtan fast delivery mallattoo ida'uu fuuldura keessan jiru isinitti mul'atu kana dhaqi mallattoo ida'uu sana qofa gattu kaase mallattoo ida'uu qofa gattu haa asanii galee mallattoo ida'uu qofa gattu haa sheer kooppii linkii du'in dafaa kaa kooppii linkii godhaa jirtu galatoomaa hundi keessan akkuma sanallee walii keessanii fooloo waliif taasisaa maaliif ofii keessaniif illee fooloo ni argattu waan ta'eef fooloo wal taasisaatuma fast delivery fooloo godhadhaas galatoomaa keessanillee haa guddatu akkaawuntiin ofii keessaniifis wal guddisaa garuu fast delivery namni fooloo waliif dafaatiin ergaa yeroo asirraa baatan viidiyoolee garaagaraa illee duwiit godhaatii borillee yookiin booda galgalallee jechuun asitti argamuudhaan sheer kooppii linkii godhe ani gama kootii tiktookii hedduu fooloo godhee jira fooloo badee itti jira galatoomi ahmad muhammad fayyaa ta'e akkasi dhugaa tiktookii 4 namni tiktookii 3-4 hin qabne jiru barbadee illee lafa kaa'amanii kanaaf hundi namaayyuu tiktookii 4 amma namoonni fooloo 18,000 irra jira ammoo 18,000 irra warri jiru kun wallahi kun tiktookii kuma callistanii tiktookii kan biraa bantanii ammoo feesbuukii kee irratti dhaqxanii bantanii googilii irratti bantanii fooloo gogootanii jettanii beeka lama yoo namni kun tiktookii lama yoo banne asumaan kuma
keenya jirra malee fooloo kana dhaabuu qabnu miliyoona tokko guys, miliyoona tokko. Fast delivery barreessaame as jalatti. Fast delivery link godha. Isin galee fast delivery mention godha. Namoota asirra jiran hundi keessan fast delivery follow naaf godhu. Warri follow godhe fast delivery follow godha. Inshaallah ni gammada akkasi. Yaada bareedaa qabu barabni isaa positive komentii nama gammachiisu of galatooma. Wallahi galatooma. Galatooma. Very very good one. Thank you so much. Nama kan biraa mo nama follow godhe nama tokko fidi. Nama kan biraa nama follow godhe amma fakkeenyaaf namni bijaa jirtan kun nama dhibba jaaf nama kan biraa shan shanii